Keessanii har'a viidiyoo kanaan immooshinii walii ilaalla. Definition of immooshinii yookaan hiikaan immooshinii maal fakkaata kan jedhudha. Immooshinii fiilingiidha yookaan immoo miira nutti dhaga'amudha jechuudha. Negatiiv or poozitiiv ta'uu danda'a garuu. Negatiivas haa ta'u poozitiivas haa ta'u. Fakkeenyaaf gaddas haa ta'u gammachuus haa ta'u jechuudha karaa biraadhaan. Generally in reaction to stimuli that are accompanied by psychological arousal and relative behavior. Sababa psychological physiological inni ifama. Physiological arousaliin sababa jiruu fi kan maal ta'e jechuudha fiilingii nutti dhaga'ame, miira nutti dhaga'amudha jechuudha. Fakkeenyaaf heart rate'n jedhamti. Onneen kan keenya rukuttaan isaa yeroo dabalaa deemu immoshiniin jiraayi kana kanaan wal qabata. Emotion is complex reaction patternidha. Reaction pattern wal xaxaa ta'edha. Involving experiential, behavioral and psychological elements of keessaa ni qabaata jechuudha. Okay, by which an individual attempts to deal with personal significant matter or event. It is feeling aspect of our consciousness idha jechuudha. That amala akkamittiin akka yaannu haala nuyi itti yaannu tokko kan nuuf ibsudha yookaan haala sana kan nutti agarsiisudha jechuudha. Component of emotionidha kan laallu bal'inaan gara gaditti ni ilaalla. Haa ta'uutii asitti ilaalla. Emotionii kompoonentiiwwan sadii qaba yookaan wantoota sadii of keessaa qaba. Inni jalqabaa physiological arousaalidha. Emotionii keessatti qaama kan keenyatu ol ka'a jechuun fakkeenyaaf internal body state accompanying the emotion. Fakkeenyaaf heertii yookaan onneen kan keenya ol ka'a rukuttaan isaa emotionii argamuudhaaf jechuudha. Kompoonentii yookaan kunis qabiyyee emotionii keessaa jechuudha. Qaama emotionii keessaa jechuudha. Physiological arousaaliin jechuudha. Cognitive componentidha. The way we interpret a stimulus or situation haala sana akkaataa wanta akka physiological arousaliin argamu sana ta'etu jira mitiire haala sana akkaataa kamiin hiikkanne nuyi kan jedhudha jechuudha. Cognitive componentii kan jennu. Behavioral componentiin immoo outward expression of the emotionidha jechuudha. Emotionii sana erga nutti dhufeeti facial expression keenya gastariin keenya that means fuula kan keenyarraa maaltu dubbifama yeroo gaddinu fuula keenyarraa maaltu dubbifama body posture tone of voice sagaleen kun ni jijjiirama jechuudha. Wantoonni kun maalidha? Behavioral componentidha yookaan gara alaatti wantoota nuyi agarsiifnudha jechuudha. Okay, isa keessaa kan jalqaba ilaallu the physiology of emotion. Emotionii keessatti when a person experiences an emotion yeroo argu namni tokko there is a physical arousal created by sympathetic nervous system. Nervous systemidhaan kan dhufe physical arousaalitu jira. That qaamni akka ol ka'utu ta'a. Kana jechuun heart rate increase ta'a. Rukuttaan onnee ni dabala. Breathing becomes more rapid. Hargansuun kan keenya akka saffisu godha jechuudha. Pupilliin keenya yookaan immoo ijji kan keenya baay'ee babal'ata jechuudha. And afaan kan keenya immoo become dry ni qoora jechuudha. Kuni physically yookaan physiologically qaamni kan keenya emotionidhaaf wanta ta'udha jechuudha. Yookaan qaama emotionii keessaa tokkodha jechuudha. Also, facial expression do differ between various emotion responses. Emotions are difficult to distinguish from one another based on outwardly reaction. Okay. The behavior of emotion. Inni kan biraa behavior emotion immoo amala akkamii qaba kan jedhuu fi behavior of emotion kan jennu tells us how people behave in the grip of emotion. Emotionii qabachuu keessatti emotionii yeroo isaanitti dhufu amala akkamii agarsiisu namoonni kan jedhu jechuudha. Behavior of emotion akkuma namas ni jira. Okay. There are facial expressionitu jira. Fuula keenyarraa wanta dubbifamutu jira. Haala nuyi sochoonurraa wanta dubbifamutu jira. Action that indicate to others how person feels. Namichi sun amala akkamii keessa jira? Aarii qaba moo gadda qaba? Moo gammachuu qaba jedhee namni tokko alarraa laalee nu arguudhaaf haala kan keenya fuula kan keenya laalee kan dubbifamu sun behavioralidha jechuudha. Fakkeenyaaf frown, smile, sad expression kan jennu seeqqachuun, amala gaddaa agarsiisuun kun jechuudha. Wanta nuyi alatti agarsiisnudha jechuudha. Okay, namoonni yeroo kana maal godhu yeroo emotionii keessa seenanu tokko raan godhu fight gochuu barbaadu namootaan wal loluu barbaadu fiiguu barbaadu laakkiis gochuu barbaadu kun maalidha jechuudha. Emotionii keessatti gara alaatti wanta nuti agarsiifnudha jechuudha. Inni kan biraan subjective experience yookaan cognitive isa jennu labeling emotion label gochuun that means giving meaning dha hiikatti kennuu jechuudha. Emotionii is a third component of emotion dha. And it involves interpreting the subjective feeling by giving a label. Fakkeenyaaf angry dha kun, fear dha kun, disgust dha kun, happiness dha kun, anger gaafa jennuudhaan akka aarii, sodaa, rifachuu jechuudha. Happiness yeroo jennu gammachuu, gadda, qaanfii, fedhii, surprise and so on. Kana jennee hiikatti yeroo boonudha. This component is called what? Cognitive component jechuu dandeenya. Subjective, cognitive jechuun wal fakkaataadha jechuudha. Because the labeling process is matter of retrieving memories.
That's retrieving memory yookaan wanta ta'e yaadachuu gatii barbaaduu fi inni kun jechuudha previous similar experience qabaachuu qabna. Muuxannoo har'a fakkeenyaaf har'a yoo gaddine muuxannoo kanaan dur gaddine jechuun wanta nu gaddisiisan jira miti wanti nu gaddisiisnu wanta duriitii wajjin wal qabsiisna jechuudha. Wanta dur beeknu wajjin wal qabsiifnee gaddina jechuudha. Wanta dur beeknu sanaa wajjin wal qabsiisuun sun cognitive gochuudha jechuudha. Inni kan biraani level a person applies to subjective feeling is at least in part learning response influenced by the person's language and the culture. Kanaan wal qabata. Aadaa namichaatii fi afaan namichaatii wal qabatee jira cognitive jechuudha. Yoo xiqqaate. Such levels may differ in people. Kanaafiyyuu akkaataa namoonni itti emotionii kana ibsanu akkaataa namoonni itti hiikkatanu garaagara ta'uu danda'a. Maalirratti hundaa'uudhaan aadaa isaa fi afaan isaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee emotioniiwwan muraasni basic emotion warri jennu wal fakkaatu jechuudha namoota baay'ee irratti haala namoonni itti agarsiisan jechuudha. Okay? The revised model of basic emotion. Basic emotion jarri jennu warra kanadha. Happiness, surprise, sadness, fear, disgust, anger. Jarri kun basic emotionidha. Kanneen akka gammachuun, surprising, sadness, gaddi, sodaan, rifaatuun fi aariin kun warra basic emotionidha jechuudha. Fakkeenyaaf angarii gaafa ilaaltanu ilaalamu. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa aaru addunyaa baay'ee keessatti bifa aadaawwan isaa irratti hundaa'uudhaan afaan isaa irratti hundaa'uudhaan wal dhabuyyuu malee namni gaafa aaru bifa kana jechuudha kan fakkaatu. Fuula isaa akkas godha eyebrows don't end together. Okay? Eyebrow yookaan immoo that nyaarri ijaa gara gadiitti gadi dhufa. That bakka bifa kanadha jechuudha. Hidhiin ni dhiphata akkas godha jechuudha. Namni bifa kana fakkaata jechuudha. Disgustiin immoo gaafa rifatu namni kana fakkaata jechuudha. Okay? Afaan isaa irratti wantoota garaagara ta'uyyuu malee kun facial expression kun namoota baay'ee irratti kan mul'atudha jechuudha. Namoonni gaafa sodaa qabaatan bifa kanadha kan fakkaatanu. Gaafa happy gaafa gammadan nama kana fakkaata jechuudha. Gaafa ilaaltan isinis gammachuu isinitti dhufa jechuudha nama akkasii gaafa agartanu. Amma kun immoo saayinasiidha jechuudha. Gaafa gaddu namni kana fakkaata jechuudha. Inni kan bira surprise gaafa wanta dinqi tokko jedhu kana fakkaata jechuudha. Theories of emotion kan biraa. Emotion akkamitti argamaa kan jedhu theories of emotion kan jedhu. James Lang theory of emotion. James Lang theory of emotion kan jedhu. In this theory stimulus of some sort. For example, the largest running stimulus yookaan alarraa wanti dhufu produce a physiological reaction fida. Jalqaba jedha. Akka James jedhutti ilaala sirriitti qabadhaa see kana jechuudha. Qormaata irratti riiliin dhufa waan ta'eef. James Lang theory kan jennu kuni jalqaba gaafa alarraa waan tokko argannu physiological arousaliitu dhufa nuun jedha jechuudha James Lang kun. Jechuun amma fakkeenyaaf sareen isin itti duutte argitan gaafa sareen isin itti duuktu yookaan sareen isin itti qoqoo yookaan sareen isin itti gorori'u gaafa agartanu physiological arousaliitu dhufa jechuudha. Jalqaba maal ta'a jalqaba onneen keessan rukuttaan isaa jalqabaan rukutuun isaa hin dabala hin breathingiitu dhufa kana jechuudha. Physical arousaliitu dhufa nuun jedha namichi kun jechuudha. Okay, this reaction which is arousal of the fight or flight. Inni kun immoo bakka yookaan itti loli kan jedhu. Fakkeenyaaf yeroo saree keessatti fiigi nama godha jechuudha. Okay? Nervous system, sympathetic nervous system is wanting to run, fiigi godha jechuudha. Produces bodily sensations such as increased heart rate in the most dreaming and rapid breathing jechuudha. Kana booda James Lang believe that physical arousal kun erga dhufee booda lead to leveling of emotion, fear dha jechuudha. Ergasii feariin dhufa. Sodaan erganaa dhufa. Emotioniin kan argamu jalqaba maal argamu qaba? Emotionii argamuudhaafi rukuttaan onnee dabaluu qaba. Argansuun dabaluu qaba. Fiigichi dhufuu qaba. Kun maal fida? Sodaa fida jechuudha. Akka namicha James Lang jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun simply I am afraid because I am aroused. Sababan aroused ta'eef sababa heart ratein kan koo dabaleefanii sodaadhe jechuudha. Sodaan maal emotion jechuudha. Heart ratein dabaluu maal physical arousal. Kanaafiyyuu akka James Lang jedhutti maal jechuudha? Physical arousaliitiyyuu qaamni kan keenya ol ka'uutiyyuu maal fida jechuudha? Emotionii fida jechuudha. Inni kan biraa Cannon Bard theory. Cannon Bard theory immoo emotionis physical arousal yeroo tokkottidha jedhan kun. For example, fear and bodily reaction are there for example I am afraid and running and aroused. Inni kun yeroo tokkottidha kan ta'u jechuudha. Akka kamitti akka Cannon Barditti. Lala James Langitti physical arousal dhufee ka'eeyyuu maal argame? Emotionii argame. Akka Cannon Barditti immoo jalqaba yeroodhuma aroozaalii argamu sanatti immediately feariinis argama yerooma sanatti jechuudha. Aroozaalii jechuun kana jechuun heart rate kan koo rukuttaan onneen kooti hin dabale jechuun sodaadheeraa jechuudha. Isinii galee kanaaf yeroo tokkotti akka Cannon Barditti jechuudha emotionii fi physical aroozaaliin yeroo tokkotti dhufa jechuudha. Inni kan biraan immoo Schaefer Singer and cognitive arousal theory jedhama. Cognitive arousal yookaan Schaefer Singeriin kun akkana jedhutti the early theories talked about the emotion and the physical reaction but what about the mental interpretation? Jarri jalqabaa amma fakkeenyaaf James Langis ta'u Cannon Bardis ta'u waa'ee mental interpretation maalaa isaan jarri jechuun
immooshinii sana akkaataa kamiin hiikkannee jennaan immooshinii dhufe kan jedhu hin dubbanne jechuudha. Garuu koogniitiif arroozaalii keessatti maal jechuudha? Two things have to happen before emotion. Emotion argamuudhaaf wantoonni lama ta'uu qaba. Tokkoffaa physical arousal ta'uu qaba jedha. Physical arousal and leveling of the arousal. Akka kognitiiviin jedhutti tokko physical arousaliitu argama. Jechuun heart ratein keenya dabala rukuttaan isaa. Rukuttaan onnee gaafa dabalee jedhu sababni rukuttaan onnee kootii dabaleef jennee hiika kenna jechuudha rukuttaan onnee bulu. Maaliif sababan sodaadheef amma hiikatti kennaa irra jechuudha. Okay? Two physical arousal and leveling of the arousal jechuudha. The physical. These two things happen at the same time. Yeroo tokko ta'uu jedhu kun jechuudha. Resulting in leveling of the emotion. Emotionii kan fidan jechuudha. Kana jechuun yeroo tokkotti physical arousal fi yeroo tokkotti sababnan sodaate namichi sodaan dhuma irra dhufa yookaan fiiriin dhuma irra dhufa okay maaltu jalqaba irratti jechuudha akka kognitiivitti jalqaba irratti namichi rukuttaan onnee dabaluu qaba physical arousaliin dhufu qaba jechuudha erga physical arousaliin dhufe physical arousaliin fi hiikaatti kennuun physical arousaliin yeroo tokkichadha jechuudha okay achumatti sababni an physical arousal godhee fi sababan sodaachaa jiru fedhe sodaan dhufa jechuudha. Kanaafuu bifa kana ilaaluun dandeessu jechuudha sadansaanii bifa kana yeroo ilaallu daala akkasidha jechuudha. James Langeratti stimulasii dhufee fakkeenyaaf saree isinitti dutte yeroo kana physical arousalidha qaamni keessan wal ka'ee increased heart rate kana booda emotion dhufee nuun jedha. Akaanoon barditti immoo maaltu jira jedha subconscious brain activity na jiraatu iyyuu malee stimulasii jira. Fakkeenyaaf asitti snakeidha jedha. Kun stimulasii snakeidha. Fakkeenyaaf bofa wayii argitu miti. Isa kun snakeidha. Fakkeenyaaf jalqaba kan isin jedhe sareen isinitti duutu miti. Sareen isinitti duutu yoo ta'e saree argitanii immediately yeroo dhuma sanatti physical arousal fi emotion wajjin dhufe jechuudha. Garuu akkas keejir jedhutti garuu erga stimulasii argitan yookaan erga saree sana argitanii booda physiological arousal fi I feel afraid sodaatu natti dhaga'amaa argattanii booda emotionii dhufaa jechuudha. Bifa kana sadaniidhaan kan laalu jechuudha. Chapter 6 yookaan boqonnaa 6 amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Please viidiyoo kana hiriyoota keessanii share godhaa. Viidiyoo chas like godhaa. Baay'een sin jaalladha nagaatti.